Nu waliin tura. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Kan isiniif dhiyeessu ana firaafoolii dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti magaalaa Dirree Dhawaatti poolisoonni jeequmsa keessatti hirmaatan jedhaman hojiirra ari'amu. Loogii safaraatiin tokko sabaaf looguu karaa cufuu warshaa keessatti argamu. Barattoonni Itoophiyaa magaalaa koronaa vaayirasiin itti jalqabee fi ammaatii Wuhaan Chaayinaa jiraatan haala akkamii keessa jiru? Nyaata uumaa argachaa hin jirru kan qopheessine sana amma xiqqoodhaan fayyadamaa jirra. Ijaarsi siidaa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir hin dhorkame moo guyyaa biraatti darbe? Sagantaa kanatti fufuu waan hin dandeenye dhaabuu qabduu yaada kaasanii koreen yaada haaraa fidee dhufe waa'ee siidaa garuu irratti waliin galame. Akkasumas dhimma Itoophiyaa irratti haasaa pirezidaantii Isaayyaas taasisan irratti gabaasa qabnaa odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerra hanga dhumaatti waliin tura. Waliigalteen daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waliigalame akka hojiirra hin oolle dhaabni naannoo Tigraay bulchuu gufuu ta'ee jedhu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii. Waggaa 25ffaa guyyaa tajaajilli loltummaa biyyaalessaatti eegale sababeeffachuun televezyiinii biyyattii waliin turtii taasisan irratti dhimma Itoophiyaa ta'anii akka hin ilaalle pirezidaantii Isaayyaas ibsaniiru. Ammayyuu taana gabaabsee isinitti hima. Pirezidaantiin Eertiraa ammas kan miidiyaatti ba'anii ibsa yookiin gaaffiiwwan kaan deebisan miti. Gaaffii fi deebii kutaa lamaan jimaataa fi kaleessa galgala televezyiinii biyyattii irratti darbeen dhimma Itoophiyaa fi dhimma biyya keessaa biyyattii kaasanii dubbataniiru. Dubbii isaaniin dhaabni yeroo ammaa mootummaa giddu galeessaa Itoophiyaa irraa naannoo bulchuutti ce'e dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay himataniiru. Baadmeen akka Eertiraaf hin deebine kan taasisan isaanii jechuun himatan. Abii duwwaasoo tawaagusoo hawwistu hamza amasala maqaannaa hamza. Tarkaanfii nabiyyi fudhate rakkoo baay'een kan danqamedha. Rakkoon daangaa amma sadarkaa hamaarra jira. Osoo murteen seeraatti kennamee jiru abbichaaf deebi'uu qaba ture. Maaliif hin deebine yoo jenne gareen juntaa Itoophiyaa keessaa kasaare dhimmicha waliin dha'aa jira. Dabalataanis lafni baadimmee namootaaf hiramaa jira jechuun dubbataniiru. Dhimma kanarratti yaada dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti dabaluuf yaallus qondaaltonni dhaabichaa dubbachuu hin feene. Gama kaaniin jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufe humna guutuun deeggarraa jedhaniiru. Pirezidaantii Isaayyaas jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti ta'u kallattii waan nu laallatuuf harka marannee ilaalluu jedhan. Waldhabdeen biyyoota lamaanii lammiilee hedduu galaafates hiika kan hin qabne ture jechuun himaniiru. Tajaajila buufata doonii Asabii fi Mitswaa fooyyessuuf akka hojjetanii fi dhimmoota biyya keessaa kaan kaasanis tajaajila loltummaa biyyaalessaa biyyattiin itti ciccite irratti garuu waan jedhan hin qaban. Dubbii pirezidaantii Isaayyaas irratti dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa kan xiinxalan obbo Daadaa Dastaa gaafanneerra. Deebii isaaniin osoo hin affeeramiin dhimma keessoo biyyaa dubbachuun sirrii miti jedhu. የንግግሩ ይዘት ላይ በተመለከተ ግን አሁን የኢትዮጵያ የውስጥ qabiyyee dubbii isaanii ilaalchisee rakkoo keessoo Itoophiyaa yoo ta'e kun dhimma keessoo biyyaati. Kana furuuf duraantummaa kan socho'uu qaban lammiilee Itoophiyaati. Yoo rakkatanis qaamni biraa isaan gargaaree furuu danda'a. Affeeranii jechuudha. Dubbiin isaanii keessoo siyaasaa biyyaati. Osoo hin affeeramiin ani akkanan godha jechuun ifatti ba'anii dubbachuun isaanii rakkoo guddaadha. Kuni daangaa biyyaati. Mootummaalee biyyaatu furmaata tolfata. Tarii dhimma daangaa kallattii pirezidaantii Isaayyaas eeganiin hojiirra oolu waan baateef pirezidaantii Isaayyaas dhimmicha bakka duriitti deebisanii ilaaluu isaanii hubadhe. Gidduutti ministeerri muummee Abiy gara Eertiraa dhaqaniiru. Ergasii booda ibsi kun kan kenname. Ibsi akkanaa immoo yeroo kennamu wanti tokko ni jira jedhamee tilmaamama. የሆነ ጉዳይ ለማለት ተፈልጎ እንደሆነ ይገመታል። Dhibee koronaa vaayirasii addunyaa irratti tamsa'aa jiruun hanga ammaatti namoonni 40 ta'an hubamanii namoonni 980 du'aniiru. Chaayinaa magaalaa dhibeen kun jalqabatti mul'ate Wuhaan jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii hedduun jiru. Yuunivarsiitii Wuhaanitti damee maayining injiinaringiin maastarsi isaa kan barachaa jiru Darajjii Damseetiin haalli isin keessa jirtan maal fakkaata jedhee gaafadheen ture. Mootummaan Chaayinaa murtee jiraattota biyya ofii akka mana keessan ba'anii ajajaa wayii dabarsanii turani. Kunoo amma guyyaa 16 mana keessa turre. Tolee, wantoota akka nyaataa kan akkamiin argachaa jirtu yeroo kanatti? Nu amma supermaarkettiiwwan naannoo keenya jirani hundi isaan cufamaniiru. Kanaaf nyaata uumaa argachaa hin jirru kan dura kan qopheessine sana amma xiqqoodhaan fayyadamaa jirra. Haa ta'u malee ijoollee muraasa bira kun uumaa kan hin arganne illee hin jirani.
Rakkoo kan biraa waan jiru maa'inni akka tasaa fakkeenyaaf dhibee haaraa ta'uu danda'a. Yoo si qunnamee deemtee mana yaalaa yaalamuu hin dandeettu. Maaliif? Maaliif sochiin jiru waa'ee dhibee kanaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef mana keessa taa'anii akkuma dandeenyuuf irratti qorichallee qabaannu sun yoo hin qabaannillee akkuma ta'u malee wantoota furmaan jiru barsiisee mul'ata. Doormii tokkorraa gara doormii biraa immoo hin deemtu hiriyoonni wal agartu? Hin danda'ama yoo laamanne hin danda'ama haa ta'u malee. Tole haala amma keessa jirtu kana maatiin kee beeku? Maatiin amma baay'ee cinqii keessa jirani. Garuu amma yoo himu waan isaan dubbadhu maaliif yoo wannuma jiru dubbadhee yoo yaaddoo guddaa keessa waan seenuuf shaggaarraa jirra homaa kun qabu midhaan illee argachaa jirra. Mangistileen birgeeraa irraa akkasumas ittiin hima isaanii. Imbaasiin Itoophiyaa achi jiru haala isin keessa jirtan kana beekaa isaanii hojii wal qunnamtii qabdu? Sirriitti beeku imbaasii keenya kan Itoophiyaa amma Beejing jiranii. Haa ta'u malee gara 3-4 yennii ture deebii takka iyyuu hin jiru baay'ee rakkachaa irraa jechuudha. Haala amma jirtan kana irratti hundaa'uudhaan gara biyyaa galuudhaaf fedhii qabdu isin? Eeyyanii nu rakkoo keessa irraa haa ta'u malee deemnee gara biyyaatti xiqqoo boqonnellee yoo mangistillee jechuun furmaata argate yoo kottan jedhan deebina jechuudha. Garuu ani dabarsuun barbaadu dhumarratti jechuudha. Mootummaan akka lammii Itoophiyaatti yoo nu lakkaa'ee mootummaa keenya kadhannaa uummata keenya kadhannaa maaliif nu uummata addaan jirru maatii keenya yeroo kana baay'ee cinqamaa jiru. Kanaafuu mootummaa keenya kadhannaa adaraan jana maaliif rakkoo guddaa keessaa irraa. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabseen isinitti hima ani Hirphaa Gammachuuti. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa barana baatii caamsaa 24 hanga 27tti akka kennamu ejensiin madaallee fi qormaata biyyaalessaa beekse. Kan kutaa 8ffaa immoo waxabajjii 1 hanga 3tti kennamaa jedhameera. Barana imaammanni waan jijjiirameef qormaanni kutaa 10ffaa hin jiru. Hospitaalota 13 magaalaa Finfinnee jiraniin alatti buufataalee fayyaa 8tti tajaajilli wal'aansa baqaqsanii wal'aanuu eegalame. EBC'n biiroo eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee eeruun akka gabaasetti hospitaalonni 13 magaalicha keessa jiran lakkoofsi namoota biyyattii guutuurraa dhufan simachuu hin dandeenye jedhameera. Itoophiyaa fi Ikwaatooriyaal Giiniin lammiilee isaanii viizaa malee biyya isaanii akka seenan waliigaltee eeyyamuu mallatteessan. Torban muraasa dura ministeerri muummee Abiyyi Ahmad biyyattii daawwachuun isaanii ni yaadatama. Hidhattoonni garee Boko Haram kaaba bahaa Naayijeeriyaatti namoota konkolaataan imalaa turan gubuun yoo xiqqaate lubbuu namoota 30 dabarsaniiru. Haleellaan gayyonaatti qaqqabeen namoonni 35,000 ol yoo ajjeefaman hedduun isaanis qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru jedhameera. Oomaan waannisaa biyyoota bahaa Afrikaa goolaa ture gara Tanzaaniyaa seenuu qondaaltonni biyyattii himaniin. Oomaan kunis yeroo biyyattii seenu waggaa 70 keessatti kan jalqabaate jedhameera. Bakakkaan biyya Moozaambikitti namoota 9 yoo ajjeesu 5 madaa'uun gabaafame. Namoonni kun guyyaa kaleessaa waldaa keessa yeroo turanitti lubbuun isaanii darbuun himameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kutaayee magaalaa Gudaritti guyyaa kaleessaa sagantaan dargaggoota mormii waggoota darban taasifaman irratti miidhaman gargaaruuf galii walitti qabuu fi ijaarsa siidaa maammoo mazammir dhaabuuf yaadame osoo hin milkaa'in hafeera. Koreen kana gaggeessaa ture akka ibsutti yaada isaanii kana mootummaan deeggaraa turus boodarra bifa biraa qabate jedhanii sagantaa kaleessa yaadame mootummaa matu dhaabsisee jedhu walitti qabaan koree kanaa ajajaan dhibbaa Baqqalaa Magarsaa. Sagantaan nuti qabannee turre sagantaa sagaltaanee waliigaltee mallatteessinee aanaas beeksisnee hojii keenya jalqabne sanaatiin immoo aanaanis akka nu deeggaru akka nu wajjiniin ta'u yaadni isaa yaada eebbifamaa akka ta'e dura nu ibsanii turani. Isaan booda garuu isa kaleessaa kana sa'aatii 4 gubbaarratti sagantaan kun kallattii gallakkiseera.
kallattii gallakkise wanta ta'eef dhaabachuu qaba yaada jedhu nuu kennan. Inni dursa ijoollota aanaa keenya keessatti amma mucaan daayipparii aan gargaaramu kun rakkoo guddaa waan qabuuf isaan gargaarraa garuu immoo ennaa affeerree jennu achumaan maal ta'a siidaa kanaafis dhagaan yoo kaa'ame kan jedhu yaanni ka'ee jechaadha. Inni dhagaan bu'uuraa kaa'uun isa lammaffaadha jechaadha. Amma isa kaleessaa kanaaf sagantaa kanatti fufuu waan hin dandeenyeef dhaabuu qabduu yaada jedhu kaasanii lakkii dhaabuu hin qabnu nuyi baasii itti baasne. Kanaaf uummannis immoo tiraanispoortii iddoo fagoorraa dhufaa jira wanta ta'eef maaloo sagantaa kana kallattii waan gallakkise hin qabuuti wanni jedhaan isa kanaan nuuf fudhachuu didanii. Sagantaa kana kan dhorkee bulchiinsa aanichaati kan jedhame yoo ta'u, bulchaan aanaa Tokkee Kutaayyee obbo Taaddasaa Fedhasaan immoo hin dhorkamne yeroo biraaf darbe malee jedhu. Akka isaan BBC'tti himanitti jalqaba koreen kan hundaa'ee dargaggoo miidhaman gargaaruuf malee dhimmi isaa siidaa hin turre jedhu. Erga dhimmi siidaa ka'e immoo waan yeroo barbaaduuf guyyaa kaanitti dabarsine jechuun himu. Sagantaan irratti qabame har'aaf hafe malee sagantaan isaa hin hafne. Dura koreen kun kan dhaabate ijoollee yeroo adda addaa keessatti aanaa kanatti miidhamanii gargaaruudhaaf jedhameeti kan dhaabate guyyaa 5 asittidha jechaadha kan dhufe waa'een siidaa wajjin wal qabatu. Dhagaa bu'uuraa keenyaa kan jedhutu ta'e koreenis dhufanii nuu kaasanii wanni kun qophii barbaada. Guyyaa lamaan kana keessatti nama kabajamaa kanaaf guyyaa mittii kana keessatti sagantaa kana qopheessuun hin danda'amu waan ta'eef irratti qophaa'amee kabajni isaaf malu taasifamee qaamni mootummaallee irratti hirmaachuu danda'u irratti hirmaatee dhalataan naannaa sanaa jirus irratti hirmaatee sagantaan isaa gaggeeffamuu qabaa miira jedhu keessa gallee jechaadha nuti. Irratti waliin galamne jechaan siidaan kun hin barbaachisu jechaa miti. Garuu irratti qophaa'uu qabna. Abbaan ta'e waan jedheef dhaabni siyaasaa kaayyoo isaa gaggeeffachuudhaaf maal kun oduu alatti odeeffamudha waan ta'eef akka ejjennootti mootummaan ejjennoo kana hin qabu sin jechuu barbaadeen. Komishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo naamusaa wal qabatee miseensota poolisii hojiirra ari'uu beeksise. Rakkoowwan nageenyaa irratti deddeebiin magaalicha keessatti mudatanii fi namoota ajjeefamaniif jiraattonni garee hundaa'ee jedhamee fi humnoota nageenyaa keessaa himachaa turani. Komishinarri poolisii magaalichaa Komishinar Alamuu Margaa BBC'tti akka himanitti kan hojiirraa dhorkaman 17 yoo ta'an kanneen keessaa 7 immoo miseensota poolisii addaa magaalichaati. Poolisiin kun eenyummaa poolisummaa isaatiin uummata kana sirnaan tajaajilaa jira. Akka uummanni kaasisanitti rakkoo kan keessa jiru ta'uu hubatamee poolisoonni humna addaa poolisiin idileetis waliin dabalatee namoonni 17 tarkaanfiin irratti fudhatamee hojiin aan dhaabanii jiran jechuudha. Murteen kan darbe torban darbe keessa qorannaan isaa garuu ji'a keessa. Sababoota miseensonni poolisii kun itti qorataman keessaa yeroo yakki raawwatamu dhaabbatanii ilaaluu, loogummaa sabaa fi safaraa, karaa cufuu, jeequmsa keessatti hirmaachuu fi kaanidha jechuun Komishinii Poolisii Dirree Dhawaatti Komishinar Alamuu Margaa ni himu. Naamusa poolisummaatiin ala amma loogii safaraatiin naannosi looguu safara saayitii tokko sabaaf looguu karaa cufuu rabshaa keessatti argamu waan akkanaa kun poolisoota kanarratti kan mul'atu. Kun poolisii hunda kan ibsu osoo hin ta'in poolisoota naamusa hin qabne kanarratti kan mul'atudha. Mirga namaa dhiibuu, ajaja fudhachuu dhabuu, otuu yakki raawwatamuu dhaabbatanii ilaaluu waan akkanaa kun poolisii kana keessatti poolisii gahuun kan ibsu osoo hin ta'in poolisiin akkaataa kanaan gocha kana raawwatan tarkaanfii irratti fudhannee jira. Akka waliigalaatti kan beekamuu qabu. Humna nageenyaa kun nageenya magaalaa kanaa ta'eessisa. Garuu immoo saba siyaasaatiif jedhamee maqaa poolisii kana tureessanii uummataan adda bahee shororkaan magaalaa kana keessatti akka raawwatanii akka kan barbaadu kan akkuma jiru ta'e kan uummanni taasisuun garuu gaa ta'uusaa mirkaneeffannee tarkaanfii fudhannee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurreerra. Saganticha kan qopheesse ammayyuu taanaa duraan duubaan kan siniif dhiyeesse immoo ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya www.bbcnewsafaanoromoo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo daawwadhaa siniin jenna. Sagantaa biraan boor walitti deebinaa dhaggeeffattoota keenya halkan gaarii qabaadhaa.